السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا يوتيوب channel أم زكريا بقنا جانجما يوتيوب channel يا دفتني نموني حاروتاتا سبسكرايب قدا. Akkuma yeroo hedduu beekamu sagantaa bareedaa tokko yaada kiyya qabatee dhufee jira. Namoota babbareedaa yeroo hedduu YouTube channel isaanii irratti ergaa garaagaraa isiniif dhiyeessaa turanii yeroo dheeraaf addaan badanii namoota isaan jaalatan jidduutti gadda uumanii deemanii jiranii. Isaan suni gaafa deemanii anis gammachuu kiyya gaamuma sagalee kiyyaa kana ibsachuudhaaf gama YouTube channel kiyyaa dhufee jira. Hundi keessanuu hamma dhuma sagantaa kiyyaatitti yaada kiyya hordofaa waa ani irratti dubbadhe irratti yaada naaf kennaa isiniin jedha hordoftoota YouTube channel kiyya. Akkuma fuula duratti argitanii akkuma isinuu beeytanii abdii fi maggeeni abuu naa'ifii fi umma naa'if jedhanii maqaan isaanii waan harkaa baduu baate wallahi dhugaa dubbachuufanii gaafa isaan addaan bahan hin amanne dhugaa lanatti hin fakkaanne. Gaafa isaan ammoo walitti deebanii waggaa lamaa kana booda yeroo dheeraa kanaaf addartooranii yeroo maggeen gadi dhiiftu abdii baay'ee hin hordofu isii arga yeroo hedduu takka jaalladhaan hedduu natti tolti dhugaa dubbachuu fi nama baay'ee of gadi qabu wayii fakkaatti yoo asitti ilaaltu fuula namaa ilaalta malee keessa namaa hin beektu garuu akkasumatti fakkaatti ani hedduu takka sii jaalladhaani. Gaafa isiin poostii san gadhiiftee jettu wallaahi akkatti gammadee gammachuma san ibsachuuf ammallee sagalee kiyya kana gochaa jira. Wallahi baqa akka waan wayii bultii tiyyatti deebi'ee wayii hin jiraami akkatti gammadiin beeku wallahi akkanuma laphee matiyya qabadhe yeroo san viidiyoo san argee jecha hedduu takka gammadee alhamdulillah dee barreessee fi koomentii san namoota hedduun laayikii godhe garuu koomentii kiyyallee as gubbaa ol baasuu hin barbaadu karaa tiktookii maatiin haa ta'uu waan barreesse tokko ol baasuun gaarii miti. Alaa kulli haalii ani hedduu takka na gammachiise yaadni isaan irratti qabu wallaahi namni tokko yoo akkanumatti nummaaniyyuu jecha agarsiis wal jaalatan dhiisii namni immoo ala taa'ee akkanatti ilaalu kun jaarsaaf jaartii tana hagam akka wal biraa bareeddu waa wayiitu keessa namaa kanatti uumamaa jecha gaafa immoo isaan sun wal biraa dhabamanii yookaan immoo bultii isaanii diigamtee jedhan hedduu takka nama dhagama. Sheexaanni waan fedhe yoo godhe galata sheexaanni keessaa tokko irratti osoo waan fedhe hojjete illee akka waa homaa hojjanneeti ilaalan ammas deebee hojii isaatiif bobbaayenan ammallee deebee nama labsiisee dhufa umattuu hin lakkaamanan amma deebee sadaffaa irratti jaarsaaf jaartii adda baasaadhan kunoo reef hojii argite reef dalagaa tantee dhibba seeraan xumurte jedhanii sheexaanni hamilee waliif kennan waan jedhu dhagahe. Wallahi ani hin beeku silaa jaarsaaf jaartii wal dhabuun gaarii miti ta'ee namni inuma wal dhaba jireenya keessatti waa hedduun nama mudataa keessattuu yeroo jalqabaa kana ana jechuun illee jira mana haadhaatiin waan baratanii mana abbaatiin waan baratanii mana kophaatiin waan baratanii waa hedduutu jira waan kana walii beekuu dhabuun immoo hin jiraame natu ana jechuun kuni gaafa baay'ate jireenya namaa diigaa chaalenjii guddatu nama mudata nama rabbi laafisee malee nama hedduu jecha yeroo jalqabaa kana jecha wanti guddaa yeroo jalqabaa kana yeroo kana obsiteetumaan tokko irra jal'isee keessa dabarte malee boqonnaan tokko jaalala keessa boqonnaa sadiitu jira. Boqonnaa inni dura jaalaluma haardii oowwaasan boqonnaa inni lammataa immoo jaalala waan dura hin argine tokko jireenya gaafa argitu jecha ka dura takkaanaa lola hin jenne gaafati waa balleessitu siin lolu jira isiin illee waasitti dubbachuu jira. Chaalenjii kana keessa immoo dubbiin xiqqoon tun guddoo taate gara jireenya namaatitti diiguutti seenti jechaadha. Waan isaan mudateerraa chaalenjiin sadaffaa immoo waan jidduu kanaatis arganii jaalala haardii isaaniillee arganii gara dhumaatitti deebanii tasgabbaa'anii innis yaada jijjiire isinis yaada jijjiirte yookaan ilmoo godhatanii gaafa ilmoo lammaffaa irratti ta duraa caalaa tasgabbaa'anii jireenya isaanii bareechisanii waanuma dura darbisaniif iyyuu deebanii gaabbiin sammuu isaan keessatti uumame namni hundinuu nagahaan jiraataa jecha. Isaan immoo osoo bakka san hin geenne addaan bahan fakkaata akka isaan jedhanitti alaa kulli haalii baga rabbiin walitti isin deebisee nutis akkana isin feena akkana isin beena rabbi jiruu teessan jiruu bareedduu bultii teessan bultii bareedduu rabbi Alii fi Faaxumaa isin haa godhu isiniin jenna.
wallaahi namni miidiyaa kana irratti beekama waa hedduutu isa mudata. Ijji namaallee as keessa jirti, waa hedduutu jira. Gaafa jiruu ta'e guutuu wajjin miidiyaa kana irratti gabbaane waa hedduutu nama mudata. Amma boodaaf ammoo dhaamsi gabaabduu ani isinii qabu, isinuu argitan, isinuu waan jidduu keessanitti uumame kana argitanii irraa barattan jedhee yaada. Tasgabbooftanii innis waggaa lama kana keessatti maaltu akkasa mudataa ture, kophummaan maal fakkaata, osoo jireenya biraallee niin ijaara jedhee maaltu argee dhufee jira jecha isinillee akkasuma jireenya kana osoo itti deebuu baatteellee maaltu akkasii mudatu waa hedduu argitanii jirtanii. Amma booda namaafiyyuu fakkeenya taatanii wal dhabuun homaa miti, namni hundinuu wal dhabaa, arrabaa fi ilkaan iyyuu walitti buhaa oolanii hundi caalaa isin walitti deebuudha. Alhamdulillah, wallahi maashaallah hedduu takka nama gammachiiftanii wal hubatanii waggaa lamaa kana obsanii taa'anii yaada isaanii jijjiiranii jaalalateen natu caala jedhanii ilmoo nu jidduu jirtu tanatu caala jedhanii ilmoo teessanii yaaddanii walitti deebuun kun hedduu takka bareedaadha. Namaafillee fakkeenya taatanii maaliif jennaan namni tokko tokko yoo bultii diige diiguu malee deebee san itti deebuu san inumayyuu hin karoorsu. Amma booda rabbi hamtuu jidduu keessanii haa qabu. Waan dura caalaa walii obsaa, waan dura caalaa walii dhoksaa, waan dura caalaa walii hubadhaa. Dhimma keessanii isinuu duraanuu miidiyaa irratti hin baaftanii ammallee akkuma dura obsitanii keessattuu isiin jechaadha. Wallahi hedduu takka guyyaa takka isii tiktook irratti illee gabbaate waa hamtuu dubbattu argee hin beeku. Hedduu nama sanii irratti bakka guddaa qabaafi. Kanaaf jecha ammallee isa duraa caalaa jaalalti teessan isin gidduutti haa itittu. Isuma duraa caalaa ammallee jidduu keessan dhoffadha. Rabbiin waan isin jidduutti hafe kana waa lama gurguddootti jidduu keessanii hafe, tokko daa'ima keessanii, lammaffaan ammoo nikaa keessanii jechaadha. Dubartiin nikaa sadii qabdi, seera nikaa sadii qabdi. Sadi keessaa tokko gaafa bahu lamatu hafaa jecha. Waan lamaan kana jabeeffadha. Daa'ima keessanii fi nikaa keessan itti hin bubbu'ina. Rabbiin bakka isinii haa gayu. Akkana isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa, rabbi jidduu keessan haa bareechuu. Waan na dhageeffattaniif galatooma. Gammachuma kiyya ibsachuuf ol bahee baga nagaan dhuftanii baga gammaddanii. Amma booda rabbiin hamtuu gidduu keessanii haa qabu isiniin jedha. Namoonni chaanala kiyya haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.